Nageenyi haaddursoo kabajamtoota daawwattoota OMN Oduusinitti Maansiraay Sabaatiin. Oduu keenya jalqabaatiin Koongireesiin Federaalaa Oromoo naannoo Oromiyaatti ajjechaan lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru tantumaan dhaabbachuu akka qabu hubachiise. Mootummaan tarkaanfii fudhatuun lubbuu namoota nagaa hedduu gaaga'aa jiraachuu Koongireesiin Federaalaa Oromoo himee jira. Gabaasa dabalataan Maammaffaan Taalletu sirriitti himaam. Koongireesiin Federaalaa Oromoo ibsa kaleessa baaseen wal waraansi naannoo Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru daran hammaatee uummanni Oromoo xiyyaara waraanaa fi dirooniin qeensaa gubataa ilmaan isaa gara jabinaan boombii fi rasaasan waxalamaa jiru jedhe. Humni aangoo mootummaa qabatee biyyan bulcha jedhaa jiru rakkoo siyaasaa furachuu dhabuu isaatiin nan furadhe yoo jedhe immoo qawwee qofaan jechuun humnoonni isaa namoota nagayaa irratti tarkaanfii gara jabinaa fudhachaa ajjeesaa manaa fi midhaan irratti gubaa kaan buqqisaa jiru jedhe. Kana biras darbee maqaa tarkaanfii farra riphee loltuu jedhuun humnoota naannoo Amaaraa faannoo jedhamee beekamu dabalatee humnoonni adda addaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Oromiyaan ala ijaaramanii mootummaan deeggaraman kan baay'atan yoo ta'u humnoonni kunis ajjeechaa namoota nagaa irratti bal'inaan bobbaafamanii jiru jedhe. Akkuma waliigalaatti miidhaan kallattii baay'eedhaan uummata Oromoo irra gahaa akka jiru hubachuun kaafaa'uun ibse. Akkuma waliigalaatti miidhaan kallattii baay'eedhaan uummata Oromoo irra gahaa akka jiru hubachuu kaafaa'uun ibseera. Dhiheenya kana naannoo Oromiyaa iddoowwan garaagaraa keessatti haleellaan lammiilee nagaa irratti kallattiin humnoota mootummaa fi kan naannoo Amaaraa faannoo dabalatee gaggeeffamaa jiru hammaatee jira kan jedhe kaafaa'uun. Bultiiwwan 14 ji'a onkoloolessaa keessa qofam waliigalatti namoonni nagaa lakkoofsan 120 ol gara jabinaan ajjeefamuu hime. Onkoloolessa 5 bara 2015 godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuutti humnoonni Amaaraa faannoo jedhaman kan mootummaan deeggaraman Oromoota nagaa 30 kan ajjeesan yoo ta'u haaluma wal fakkaatuun humnoonni kun onkoloolessa 9 bara 2015 godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa ganda Xiggee jedhamutti lammiilee Oromoo 8 haala suukanneessaa ta'een ajjeesanii jiru jedhe Koongireesiin Federaalaa Oromoo. Humnoonni mootummaa namoota haleellaa kanarraa nu baraaraa jechuun isaan bira dhaqanii kadhatan irratti dhukaasa banuus ibseetu jira. Haaluma wal fakkaatuun onkoloolessa 9 bara 2015 godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxeem ganda Qarree Heexoo jedhamutti haleellaa diroonii humnoota mootummaatiin raawwatameen daa'imman dubartoota fi manguddoota dabalatee namoonni nagayaa 14 ajjeefamuu eereem haleellaa kanaan manneen jireenyaa fi manni barumsaa manca'uu ibsee jira. Haaluma wal fakkaatuun onkoloolessa 12 bara 2015 godina Wallagga Bahaa aanaa Waamaa Agalootti akkasumas onkoloolessa 13 bara 2015 godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalletti haleellaa xiyyaaraa waraanaa MiG-29 jedhamuun raawwatameen lammiileen nagaa ajjeefamuu himee jira. Onkoloolessa 13 bara 2015 immoo godina Shawaa Lixaa aanaa Cophii ganda Bakkee Oofuu jedhamutti haalatti gaafatamummaa hin qabneen haleellaa diroonii humnoota mootummaatiin raawwatameen daa'imni umurii 7 fi 10 haadha daa'imaa manguddoo akkasumas qaama miidhamaa gurriin dhageenya dabalatee namoonni nagaa 38 ajjeefamanii jiru jedhe kaafaa'oon. Haadha daa'imaa Alamituu Jaagamaa daa'ima umriin isii gannaa 10 qabbanee tasfaa'ee fi qaama miidhamaa Tujaaraa Dabal Jabeessaa jedhaman bakka qonnaa isaaniitiin osoo oomisha boqqoolloo sassaabbataa jiranuu kan gara jabinaan ajjeefaman keessa jiraachuu eeree jira. Walumaa galatti mootummaan aangoo qabatee jiru dirqama nagaa uummataa eegsisuu bahachuu dadhabuu bira dabreem humnoota isaatii fi humnoota isaan deeggaraman waliin ta'uun diroonii fi xiyyaara waraanaa fayyadamee ajjechaa uummata nagaa irratti bobba'ee jira jedhe Koongireesiin Federaalaa Oromoo. Ajjechawwanii fi dararaan uummata Oromoo irra gahaa jiru akka ukkaanfamee hafus haala qindaa'een odeeffannoon akka hin baane godhamaa jiraachuu kan ibse kaafaa'oon kun yakka dhala namaa irratti raawwatee fi seera addunyaatis kan cabsedha jechuun addeesse. Uummanni addunyaa dararaa daangaa dabre uummata Oromoo irratti mootummaa biyyan bulchaa jira ofiin jedhuun gahaa jiru akka beeku kan gaafate kaafaa'oon miidiyaaleen addunyaa fi jaarmiyaaleen mirga dhala namoomaa dhimma kanaaf xiyyeeffannaa akka kennan gaafatee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii keessumattuu gumiin nageenya addunyaa dhimma kanarratti hatattamaan akka mari'ateem qaamolee bilisa ta'aniin ajjechawwan kunneen akka qoratamanii humnoonni sarbama mirga dhala namaa kanarratti hirmaatan akka seeran gaafataman kallattii akka kaanis gaafatee jira. Jaarmiyaaleen siviilii biyya keessa fi alaa kan mirga dhala namaa fi miidiyaaleen Oromoo gocha gara jabinaa kana saaxiluun uummataaf akka sagalee ta'an Koongireesiin Federaalaa Oromoo waamicha taasisee jira. Mootummaan waraana Oromiyaa keessatti adeemsaa jiruun namoota nagaa fixuurraa akka of qusatu rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa hubachiisan. Uummanni nagaa diroonii fi haleellaa humnoota lafoo mootummaa irraa gahuun dhumaa jiraachuu eeranii hawaasni addunyaa dhimma Oromiyaaf xiyyeeffannoo akka kennuu qabu himaniiti jiru. Gabaasa dabalataa Echaanee dhiyaata.
Laboomni ibiddaa waraana kaabaa waggoota lama dura eegaleen haleellaan diroonii fi rookettiiwwan gurguddoon seenaa waraana Itoophiyaa keessatti kan jalqabaa ta'aniin adeemsifamaa ture. Gareen gamaa fi gamanaa nagaa wal gaafachuun eegaluu isaanii uwwisa miidiyaalee addunyaa argachuun ijoo dubbii ta'aniiti jiru. Waraanni Oromiyaa naannoo waggoota afurii lakkoofsee garuu inumaayyuu guyyaa guyyaan hammaataa dhufe. Mootummaan si'a hedduu yeroo gabaabaaf naaf kenna waraana bilisummaa Oromoo nan balleessachaa ture. Har'a waraana bilisummaa Oromoo waliin waraanatti jira. Loltoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo waliin waraanatti jiran yeroowwan garagaraatti waraanichaan injifachuu dadhabuun namoota nagaa waraana bilisummaa Oromoo gargaartu jechuun ajjeesuun oduu guyyaa guyyaan dhagahamudha. Amma immoo haleellaan namoota nagaa irratti raawwatamu loltoota lafoo bira darbeem gara dirooniidhaan jumlaatti fixutti ceeheetii jira. Kana irratti waan obbo Fiqaaduu Tasammaa kana dura jedhan qurxummii balleessuuf galaana gogsuun dirqama jedhan santu yaadatama. Guyyoota afran darban kana keessa godinaalee Oromiyaa Wallagga Bahaa Aanaa Nunnuqumbaam Shawaa Lixaa Meettaa Walqixxee fi Cobitti haleellaa diroonii raawwatameen lubbuun ilmaan Oromoo akka baalaatti harca'eetii jira. Bakkeewwan biraa Oromiyaattis haleellaan qilleensarraa raawwatamuu fi namoonni nagaan miidhamuu ragaaleen ni mul'isu. Dhimma kana ilaalchisuun rogeessi siyaasaa Walaaboo Jiloom injifannoon dirooniitiin dhufu hin jiroom qotee bulaa shororkeessuun haadholee fi daa'imman Oromoo ajjeesuutiin mootummaan fudhatama argatus hin jiraatu. Itti gaafatamummaan isaas layyoo miti jechuun yaada isaa marsaa hawaasummaa irratti ibse. Bifuma wal fakkaatuun hayyuun federaalizimii fi qondaalle biltsiginnaa duraanii Dr. Milkeessaa Miidhagaam toora marsaa hawaasummaa isaanii gubbatti yaada barreesseen Shawaa Lixaa Cobitti haleellaa dirooniitiin namoota nagaa hedduun dhumuu hime. Itti dabaluun Dr. Milkeessaa Miidhagaam Meettaa Walqixxeetti lakkoofsi namoota dirooniin ajjeefamanii dabalaa jira. Hanga ammaatti lubbuun namoota nagaa 50 olii akka darbeem odeeffadhee jira jedhe. Yakki waraanaa kun seera addunyaatiin kan gaafachiisu ta'uu fi mootummaan haala mijataa hin taanee fi amansiisaa hin taane keessatti haleellaa dirooniitiin riphee loltoota haleeluuf yaaluun isaa tuffiinni uummataaf qabu harkisiisa kan jedhe Dr. Milkeessaan yakka hammaataa kana ijji addunyaa akka arguuf namuu sagalee ta'uu akka qabu dhaamaniitii jiru. Ogeessaa fi gorsaa seeraa kan ta'an obbo Booressaa Bayyaan marsaa hawaasummaa isaanii irratti hima gabaabaa barreessaniin haaluma kamiinuu namoonni meeshaa maleeyyiin ajjeefamuu fi dararamuun faallaa seera addunyaati jedhaniitii jiru. Gaafatamaan qunnamtii hawaasaa ABO kan ta'an obbo Lammii Gammachuus haleellaa diroonii godina Wallagga Bahaa Aanaa Nunnuqumbaatti raawwatamuu fi lubbuu lammiilee nagaa hedduu darbuu ibsaniitii jiru. Bakkeewwan haleellaa diroonii raawwatamaa jiru hundatti tajaajilli neetworkii fi ibsaa waan dhabamsiifamaniif ragaaleen akka hin baane taasifamaa jiraachuun Oromiyaa miidiyaan neetworkii jiraattota irraa odeeffachuun gabaasaa turuun isaanii yaadatama. Odeeffannoo dabalataan dhaqqabaa jiruunis namoota haleellaa dirooniitiin madaa'anii hospitaala seensifaman hedduun bakka yaalaa argachaa jiranitti qaamolee mootummaatiin eeggamu odeeffannoon akka hin baane taasifamaa jiru jedhu maddeeni. Hanga ammaatti haleellaa dirooniitiin aanaalee miidhaman kan godina Shawaa Lixaa fi Wallagga Bahaa ilaalchisee mootummaan federaalaas ta'ee naannoon sagalee dhokfachuu filateetii jira. Odeeffannoon namoota haleelichaan miidhamaniin yeroo ammaa kana hospitaalaa fi buufataalee fayyaa jiranii argachuuf biiroo fayyaa godina Shawaa Lixaa fi hospitaala riifaraalaa Naqamtee qunnamuuf yaalannitu goone hin milkooyne. Haleellaa xayyaaraa waraana nammaleessaa yookaan diroonii Itoophiyaa keessatti raawwatamuun gaaga'amni lubbuu namaa fi qabeenyaa irra gahaa jira. Mootummaan Itoophiyaa diroonii biyyoota alaa irraa gargaarsaa fi bittaan kan fide Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo Itoophiyaa gara kaabaatti ammoo humnoota Tigraay ittiin adamsuuf. Garuu haleellaan diroonii mootummaan raawwataa jiru namoota nagaa fixaa jira jedhamuun mormii cimaan mudataati jira. Tibbana naannoo Oromiyaatti haleellaa dirooniitiin kan dhume uummata nagaa ta'uu namoonni ijaan argan himanii jiru. Ammas gabaas dabalataa itti aanee dhiyaata. Mootummaan Itoophiyaa wal waraansa adeemsisaa jiru irra aanuuf Chaayinaaf gamtaa Emireetota Arabaa irraa xayyaara waraanaa nammaleessaa yookaan diroonii Wingilongi 1 Turkiyyee irraa ammoo Bayraktar TB2 Iraan irraa Mohajer 6 gara biyyaa galchuun maqaa finciltoota haleeluutiin lammiilee nagaa fixaa jira jedhamuun komatamaa. Waraana Itoophiyaa waggoota lamaaf Tigraay keessatti waggoota afuriif ammoo Oromiyaa keessatti humnoota mootummaa federaalaa fi warra isa tumsan gama tokkoon dhaabbachuun warra isa irratti fincilan waliin wal waraanaa jiraniin mootummaan federaalaa diroonii Chaayinaa Wingilongi 1 hammam diroonii Iraan Mohajer 6tti diroonii Turkiyyee Bayraktar TB2 hammam diroonii Dubai Vertical Take Off and Landing'itti dhimma itti bahaatii jira. Chaayinaan xayyaara waraanaa nammaleessaa Wingilongi 1 kan misaa'ila TL2 Air to Ground Missiles jedhamu hidhatum mootummaa Itoophiyaa gargaarte jedha marsariitiin Oryx. Gamtaan Emireetota Arabaa ammoo meeshaalee waraanaa 120mm mortar jedhamuun diroonii Vertical Take Off and Landing akkasumas diroonii Wingilongi 1 jedhaman Itoophiyaaf kennuun waraana Itoophiyaa irraa qooda fudhachuu isaanii marsariitiin dhimma haleellaa qilleensaa irratti hojjetum Oryx gabaaseetii ture.
Iraan ammoo diroonii waraanaa Mohajer 6 fi misaa'ila yookaan bombii G5 Precision Guided Munition jedhamuun Tarkiin diroonii waraanaa Bayraktar TB fi bombii yookaan misaa'ila maamaalii yookaan ammoo Smart Macro Munition jedhamu hidhatuun waraana waliinii Itoophiyaa keessatti wayita hirmaatan mootummaan Itoophiyaa ammoo diroonota biyyoota kanneen irraa argate lammiilee nagaa biyyattii keessatti haleellaa irratti raawwataatii jira. Dirooniiwwan kunniin waraana Itoophiyaa keessatti hirmaatuun isaanii madaala waraanaa waliinii Itoophiyaa jijjiiruu qofa osoo hin taane cabiinsa mirga namoomaa hamaa hordofsiisuu keessatti shoora olaanaa taphatanii jiru jedhameeti himama. Hidhannoo xayyaara waraanaa nammaleessaa yookaan diroonii Chaayinaa Tarkii fi Iraan Ameerikaan dorgomuuf hidhattoon Itoophiyaan hidhattee lammii ofii ittiin fixaa jirti jechuun ogeeyyiin dhimma walitti bu'iinsaa qoratan ni ibsu. Akka marsariitiiwwanii fi gabaasaaleen garaagaraa mul'isanitti bara 2021 darbe keessa Itoophiyaan lola finciltoota wajjin adeemsaa jirtuuf xayyaarota waraanaa nammaleessaa biyyoota garaagaraa irraa galchiteetii jirti. Marsariitiin Orex gabaasa amajjii 6 bara 2022 qabatee baheen Itoophiyaan diroonii Chaayinaa Wingilongiiwwan baay'inni isaanii 9 ta'an diroonii Iraan Mohajer 6 lamaa fi diroonii gamtaa Emireetota Arabaa Vertical Take Off and Landing jedhamuun kan heelikooptera fakkaatuun hedduu gara biyyaatti galchite jedha. Itoophiyaan baatii fulbaanaa bara 2021 keessa diroonii Wingilongiiwwan baay'inni isaanii 3 ta'an Chaayinaa irraa kanneen biroo 6 ammoo baatii sadaasaa bara 2021 keessa gamtaa Emireetota Arabaa irraa walumatti diroonii abbaan qabeenyummaa isaa Chaayinaa Wingilongiiwwan 9 gara biyyaa galchite. Akka gabaasa marsariitii kanaatti dirooniiwwan waraanaa abbaan qabeenyummaa isaa Chaayinaa Wingilongiiwwan jedhamuun lola Itoophiyaa irratti qooda fudhachuuf hamma baatii sadaasa bara 2021tti gara Itoophiyaatti galan 9. Dirooniiwwan waraanaa nammaleessaa gamtaa Emireetota Arabaa sadaasa bara 2020 yeroo waraanni Finfinnee Maqalee jidduutti jalqabu irraa eegalee Finfinnee tumsuun adda waraanaatti hirmaataa turan jedha gabaasni kun. Mootummaan Itoophiyaa daangaa fayyadama meeshaalee waraanaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ka'ee darbuun xayyaara waraanaa nammaleessaa balaafamaa fayyadamuun lammiilee nagaa hubaatii jira. Tibbana haleellaa diroonii aanaalee cobiin meettaa walqixxee Gindabarat Faantaallee fi Nunnuu Qombaatti raawwatameen lubbuun namoota danuun darbuun dhibbootaan kanneen lakkaaman miidhamaniitii jiru. Haleellaa Shawaa Lixaa aanaa meettaa walqixxaa magaalaa Minaaree jedhamutti onkoloolessa 20 bara 2022 raawwatameen miidhaan lubbuu namaa fi qabeenyaarra gaheetii jira. Onkoloolessa 23 bara 2022 Shawaa Lixaa aanaa cobii ganda bakkee hoofuu bakka addaa Qaalee jedhamtutti uummata walgahii ta'aa jiru irratti haleellaa raawwatameen lubbuun lammiilee nagaa 70 ol darbuun 112 ammoo miidhaa cimaaf saaxilamaniitii jiru. Iddoowwan haleellaan diroonii itti raawwataman jedhaman keessaa kan biraa ammoo godina Wallagga Bahaa aanaa Nunnuu Qumbuu magaalaa Adareeti. Kanaanis lubbuun namoota nagaa darbeetii jira. Dubbi himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiin waraanni tibbana Oromiyaa bakka garaagaraatti raawwatameen lubbuun namoota 150 olii darbe jechuun onkoloolessa 20 bara 2022 fuula Tiwiitara isaanii irratti barreessanii jiru. Godina Gujii Bahaa aanaa Gooroo Doolaatti waraanni mootummaa namoota nagaa bakka tokkotti rasaasan ajjeesuu jiraattonni himan. Oduma wal fakkaatuun godina Qeellee Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo magaalaa Nunnuu jedhamtutti humnoonni mootummaa dargaggoo Eliyaas Daggafaa jedhamu mana hidhaatii baasanii ajjeesuu odeeffanneerra Muhammad Faantaallee dabalata qaba. Oromiyaa kutaalee garaagaraatti waraanni mootummaa namoota nagaa ajjeesuutti feeraa jedhu jiraattonni godina Gujii Bahaa fi Qeellee Wallaggaatti waraanni mootummaa namoota nagaa 7 ajjeesuu jiraattonni himan. Guyyaa lama dura onkoloolessa 22 bara 2022 godina Gujii Bahaa aanaa Gooroo Doolaa ganda Mucoo bakka Haroo Galmaa jedhamuun beekamutti waraanni mootummaa namoota nagaa 6 obboleeyyan 2 fi dubartiin tokko kan keessatti argaman bakka tokkotti rasaasan ajjeesuu maddeen ibsanii jiru. Ilmaan Oromoo Oromummaa isaaniin yakkamuun jumlaan ajjeefaman jahan Jamaal Gololchaa, Sultaan Gololchaa akkasumas Isiyaaq Kundhee Kadir Uddoo Hawwa Hussein Jiloo fi Tundhee Nagaasaa ta'uu odeeffannoon OMN dhaqqabe ni mul'isa. Namoonni jumlaan bakka tokkotti waraana mootummaatiin ajjeefaman kunneen miseensa maatii tokkoo fi jiraattota ollaa ta'uu kan ibsan maddeen waraanni mootummaa marsee qe'ee isaanii weeraruu malee du'a akkasiitiif saaxilamuu isaaniif waan ofirraa quba qaban akka hin qabneetu himame. Waraanni mootummaa duula mandhee waraana bilisummaa Oromoo mancaasuu jedhuun gandoota waraana bilisummaa Oromootu keessa socho'aa jedhee yaadu hundatti ajjechaasuu kanneessaa raawwachaa jira jedhu. Adeemsa kanaan kan miidhamaa jiru uummata nagayaati kan jedhan maddeen duula duguuggaa sanyii Oromoo irratti raawwatamaa jirudha jechuun ibsan.
waraanni mootummaa qabata sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin bobbaafame aanaalee godina Gujii Bahaa kanneen Sabbaa Boruu fi Adoolaa Reeddee jedhaman keessattis hawaasa nagayaa goolaa akka jiru jiraattonni himanii jiru. Namoonni nagayaa danuun qabata waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdu jedhuun jumlaan mana hidhaatti guuramaa akka jiranis ibsanii jiru. Aanaa Sabbaa Boruu keessatti guyyaa guyyaan waraanni mootummaa manneen jiraattota ibiddaan gubaa oola kan jedhan maddeen hawaasni bahee galuuf yaaddoo keessa jiraachuus ibsanii jiru. Haalli wal fakkaatan godina Gujii Lixaa aanaa Malkaa Soddaachim irra deddeebiin raawwatamaa akka tures maddeen addeessanii jiru. Oduma wal fakkaatuun tibbana onkoloolessa 17 bara 2022 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo magaalaa Nuunnuu jedhamtutti waraanni mootummaa dargaggoo Eliyaas Daggafaa jedhamu ajjeesuu jiraattonni himanii jiru. Dargaggoo Eliyaas bakka hojii isaatii qabanii hidhuun onkoloolessa 19 bara 2022 nu harkaa ba'ee fiigi jechuun rasaasa rukutanii madeessan jedhu jiraattonni yaada kennan. Onkoloolessa 20 bara 2022 ammoo halkan mana hidhaa keessa baasuun ajjeesanii reeffa isaa gatan kan jedhan jiraattonni dargaggoon kun badii qabaatee osoo hin taane qabata waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabda jedhuun akka galaafatan himu. Dargaggoo Eliyaas Daggafaa mana shaayii namatti mindeeffamee kan hojjetu yoo ta'u jireenya dhuunfaa isaa gaggeeffachuu malee siyaasa kamuu keessaa akka qooda hin qabne namoota isa beekan irraa odeeffanneerra. Qeerroon kutaalee Oromiyaa garaagaraa haleellaa diroonii godina Shawaa Lixaa aanaalee Meettaa Walqixxee fi Cubitti raawwataman cimsanii balaaleffatan. Qeerroowwan godina Baalee akkasumas magaalota Amboo fi Oromiyaa irraa dubbifnee uummanni Oromoo gocha diinummaa murna bilisiginaa uummata nagaa irratti raawwataa jiru kana tokkummaan dhaabsuu qabu jedhanii jiru. Na'imaa Umar yaada qeerrotaa qindeessitee jirti. Qeerroowwan Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif yaada isaanii kennan gochaan gara jabeenyaa kun yakka waraanaa uummata Oromoo irratti raawwatame ta'uun hubatamuu qabaa jedhani. Kana malees nuti akka qeerroo Oromootti cimsinee balaaleffannaa kan jaan qeerroowwan uummanni Oromoo duuti nu gahe jechuun ajjeechaawwan suukkanneessoo bakkeewwan garagaraatti humnoota mootummaatiin raawwatamaa jiran irratti tokkummaan ka'ee qolachuu qabaa jedhani. Ummata qulqulluu maqaa garagaraa itti moggaasuun ajjeesuu hidhuu murtii malee mana hidhaa tursiisuu fi qabeenya isaanii mancaasuun mootummaa bilxiginnaa kun diinummaa akka sabaatti murnichi Oromoo irratti qabu kan agarsiisudha jedhani. Qeerroon godina Baalee irraa dubbifne ummanni Oromoo akkuma kaleessaa tokkummaan harka wal qabatee falmatee diina wayyaanee ofirraa darbee har'aas falmachuu akka qabu himaniiti jiru. Godina Baalee haalli amma deemaa jiru uummata Oromoo irratti dalagamaa jiru waan hin taane waan sanyii duguuggaati. Uummanni Oromoo bakka jiru alaa fi keessaallee ka'ee jedhee iyyuu qaba. Sanyii duguuggaan uummata Oromoo irraa akka dhaabatu uummanni Oromoo guutuun balaaleffachuu qaba. Waan jiru yaadni keenya akka qeerroo Oromoo tokkotti jechuudha. Maqaa biraa maqaa hin taane namatti moggaasanii uummata duguuggaa sanyii irraa maraa jiruun balaaleffame jechuudha guutuun kennayyuu. Uummanni Oromoo akkuma abdiitti bakka jiru gadi bahee addunyatti iyyatee harka wal qabatee jedhee akkuma kalee gartee wayyaanee ofirraa jedhee foongolchanitti ofirraa ittisee ofirraa dhaabuu sun dirqama uummata Oromooti jedha. Qeerroowwan burraayyuu gama isaaniitiin akka ja'anitti uummanni nagaa badii takka malee xayyaaraan dhumaa jira. Keessumaa Shawaa Lixaa bakkoota haleelaman malee kanneen hafan biroo hedduun goolinsa hamaa keessa jiru ja'ani. Qaamni kana uummata irratti raawwataa jiru ammoo qaama maqaa biyya bulchuutiin ummata saamuu fi yakkoota adda addaa raawwataa turee fi ammaas itti jiru waan ta'eef ummanni isaanirraa homaa eeguu osoo hin taane ka'ee ofii isaatii ofirraa qolachuu qabaa jaaniiti jiru. Addaa burraayyuudha. Yeroo ammaa kana haala suukanneessaa haala jibbisiisaa uummata Oromoo irratti uummata nagaa irratti haleellaan diroonii kanaan wal qabatee uummanni nagaa gaaga'amaa jira. Uummanni nagaa hedduutu dhumaa jira. Uummanni homaan dhumaa jira. Kanaaf qaamni diroonii kana uummata nagaa irratti roobsaa jiru kun immoo uummata Oromoo saamu qaama uummata Oromoo ajjeesudha malee qaama uummata Oromootiif guyyaa tokko dhaabbatanii hin beekne waan ta'eef uummanni Oromoo yeroo ammaa kanatti ajjeechaa fi balleessaa irra gahaa jiru kana haalaan tokko ta'ee kaleessa jechaa turree caalatti kan durii caala tokko furmaata jabeessatee rakkoo hamtuu kana keessaa bahuutu furmaata malee. Hayyoonni akka hayyootaatti dhaabbileen siyaasaa Oromoo akka dhaabbilee siyaasaa sabichaatti kan dur caalaa yeroo ammaa kana jabaatanii hojjechuun karaa dippiloomaatiinis ta'u karaa danda'an hundaan dhiibbaa gochuu akka qaban qeerroon burraayyuu dhaamaniiti jiru. Hayyootiin keenya
Oromoodhaaf dhaabbachuun Oromoof hojjechuun gaafa kana ta'uu qabdi. Dhaabbannis dhaabnis ta'ee hayyuunis sagalee qabuun dandeettii qabuun dippiloomaasii danda'uun yeroo ammaa rakkoo uummanni keenya keessa jiru kana keessaa bahuudhaaf hayyoonni keenya hojii guguddoo yerootti hojjechuu qaban ammadha. Caalatti uummata kana bu'anii rakkoo uummataa dippiloomaasiin hojjechuu qaamolee addunyaatiif beeksisuu wantoota danda'amu hunda gochuun dirqama yeroo kanatti. Hawaasni addunyaa haqa Oromoo dhokatee jiru kana akka hubatu keessattuu hawaasni diyaaspooraa miidiyaaleen Oromoo hayyoonni gahee irraa eegamu bahachuu akka qabanis qeerroowwan kunneen hubachiisaniiti jiru. Jaarmiyaan mirgaa namoomaa falmaa Amnesty International waraanatti banamnoota mootummaa federaalaa tumsanii fi loltoota Tigraay jidduutti adeemsifamaa jiru dhumaatii haaraa hordofsiisuu mala jechuun akeekkachiise. Jaarmiyaan idil addunyaa mirga namoomaa falmu kun qaamolee waraana kana keessaa qooda qaban kamuu waraana hammaate kana keessatti namoota nagaaf eeggannoo gochuu qabu jedhe. Mootummaan Itoophiyaa birmadummaa biyyaaf jecha buufataalee xayyaaraa fi dhaabbilee naannoo Tigraay nan to'adha jechuun magaalota keessatti waraanni akka hin adeemsifamne tarsiimoo qopheessee jira jedhu saleellaa qilleensaa mootummaan raawwatuun lubbuun namoota nagaa darbuu Amnesty International ibseeti jira. Hagayyaa fi fulbaana keessa haleellaawwan qilleensaa Maqalee Adiidaa Irootti irra deddeebiin raawwatameen daa'imman dabalatee namoonni nagaa dhibban lakkaa'aman ajjeefamanii jiru jedhe. Fulbaana 5 hamma 12tti ammoo humnoonni Eertiraa kan raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa waliin hiriira magaalaa Shiraarootti godaantota Eertiraa dabalatee namoota nagaa yoo xiqqaate 40 ta'an murteessee ilaa malee ajjeesanii jirus jedhe. Dhaabbatichatti daayirektarri damee bahaa fi kibba Afrikaa Muuleeyaa Miiwaanaa Nyaandaan uummanni Tigraay nagaa ajjechaa fi sarbamiinsa mirgaa hamaan nurra gahaa jedhee yaaddoo qabaa jedhan. Uummanni nagaa Tigraay sarbamni mirgaa bal'aan ajjechaan haleellaan koornii akkasumas tooftaalee yeroo kanaan dura humnoonni mootummaa Itoophiyaa fi kan Eertiraa Tigraay turanitti raawwatan ammas deebi'anii ni raawwatu sodaa jedhu akka qaban ibsameeti jira. Daayirektarittiin hooggantoonni waraanaa fi kan siyaasaa gaafatama qaamolee hooggananii yakka waraanaa raawwatuu malu ittisuu fi gaafatamummaa murkaneessuu qaban hubachuu irra jira jedhaniin sana gochuu dhabuun yakka kanaan akka gaafataman akeeka jedhaniiti jira. Amnestiin ibsa isaa kana keessatti dhiyeessin deeggarsa namoomaa walabaa akka jiraatuu fi dhaabbileen mirga namoomaa qorannoo walabaa akka geggeessan hireen akka jiraatu gaafateeti jira. Oduu keenya xumuraatiin Oromoonni biyya Turkiyyaa magaalaa Istaanbulii fi naannoo ishee jiraatan ayyaana Irreechaa haalaan kabajan. Kabaja ayyaana Irreechaa kanarratti qeerroowwan qarree fi kutaaleen hawaasaa garaagaraa baay'inaan irratti hirmaataniiti jiru. Hirmaattonni ayyaanichaa uffata aadaatiin faayamuun malkaa itti irreeffatan miidhagsaniiti jiru. Qeerroo fi qarreen marga jiidhaa qabachuun sirboota aadaatiin dhiichisaa yeroo malkaa bu'an suur-sagaleen OMN dhaqqabe ni mul'isa. Irreechi mallattoo tokkummaa Oromooti jedhan warri sirnicha irratti hirmaatanii. Tole kabajamtoota daawwattoota OMN oduun har'aaf qabanne kana fakkaataa qophiileen OMN itti fufu turtii gaarii.